Ajajam. Miilli kun isa ajajam. Humna Yesuus. Lukaas. Okay. Okay. Duraan dubbatu ture. Sirriin dubbatu malee. Iji isaas sirriin dubbatu malee. Ilaalam. Argeera. Amma argita. Yesuus harki waan tokko dhangala'aa nu dhaabbatanii. Yesuus. Maal jette arme? Baay'ee. Namoonni amma gaafa sana nama baatamee dhufuu kee si baatamtee dhufuu kee si arganii haa ilaalamee hime miila kee deebiin nutti agarsiisne amma. Hospitaala kan jiran, iddoo garaagaraa kan jiran, mana yaalaa kan jiran, mana kan jiran, dhalaa adda addaatiin dhukkubsatanii kan jiran, humna du'aa ka'u Yesuusin fayyaniiru. Yesuusin haa tuqamu. Maqaa Yesuusin haa tuqamu. Ameen. Akka keessa walitti rigaatee harki koo abiddaan tuqameera jedha. Dabala harki koo abiddaan tuqameera jedha. Dabala harki koo abiddaan tuqameera jedha. Ameen jedha cuma. Bakka shirkuma koo kee kaayi ani nagaa ta'eera ganna dhiishi dhibeera naani. Jadi taraki Davi. Davi kaayi taraki. Jadi ani nagaa ta'eera ganna dhiishi maqaa Yesuusin jedhi. Socho'e bakka jirtu. Socho'e. Namoonni socho'uu dandeenye socho'aati. Namoonni immoo gadi jechuu dandeenye gadi jedhaa ol jedhaa ilaalaa. Iyyi ilaalaa. Ishee godhaa. Jedhaa ishee godhaa. Jedhaa namoonni gadi jechuu dandeenye. Jedhaa ilaalaa ishee godhaa. Dabaa namoonni miilli sun dhukkubuus miilla keessa sochoosaa ilaalaa. Jedhaa sochoosaatti ilaalaa. Namoonni dugda sun dhukkubu immoo gadi jedhaa ol jedhaati. Yesus na fayyisera jada. Fayya maka Yesusin. 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 Tuna kada cadru namun nukai tantiga tikota. Fayya maka Yesusin. 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 Namun ni kemarin tentu aku gerak tiga dengan kota tiga sih. Yes, harga wakaya harga price wakaya. Fayya maka Yesusin. Fayya maka Yesusin. Si kami ni bikin taruh birra. Si kami cai birra. Si kami kulani birra. Si kami jangkarra. Si kami raja lamsa. Cegora dapat. Cegora tidak menurut kesalahan tiga kota. Namun of kesalahan. Ilalat. Kalau dah dapat. Hikama. Namun suruh kuatir berkata jambak suruh kuraka. Arka tu kecil orang dah arka tu kolkasa. Hikama. Maka Yesus Kristus ini dia kara hikami. Maka Yesus ini hikami. Asika garko asika ishi malu kesal abde ani erga jia ko maskarame itikase chogarana rukuba ishi jaja fachu jia fi amma chu ishi hospitala silfilu kan inchini be rukuba garachati wasigubu wanjibati kabunyatini ishi wati allichanya dunan jedani amma erga sali kinini fi wana dadda urdufe sargille yonnake akana ma
waan cidha sanii barbaachisu nyaadhee galeen beeku ofan bulbulaa ofan immoo wati akkanumatti waanuma biraatiin naa kennaniin akkanumatti gala. Har'a kaleessa lafa kana dhufee dura jechuun danda'u garaachi koo kun akinoo as jalatti tolle galee na cannaka. Kaleessa erga na kadhatame booda immoo halkanidha rafeen bulee. Engadda gaafa konfiraansiin kun qadaamee jalqabee asitti ol galee magaalaa achi ce'ee eela bulee jechuudha. Konfiraansiin qadaameen jalqabne. Yaaliidhaafani waan mana godhuun laala guyyaa boru sagantaadha waan ta'eef jedheen mana shiroo seenee waxii barbaree qabu nyaadha. Qabees. Engadda oddoo sagantaan hin jalqabin jechuudha. Waan na godhe naa godhu silaa jedheen waxii barbaree qabu bitadhee nyaadha jechuudha. Umaana gochuun dandeenye garaachi koos nagaadha erga sanii kaleemmoo naa kadhatame gallaanis waxeedhuma barbaree qabu nama maatii koo wajjin nyaadhe jalqaba maatiin koo illee dhiphatanii na wajjin haati manaa koo yookaan immoo mucaa tokkichan qaba waxii nani nyaadhu san nyaachuu didaniiti mucaan koo waxii kana nyaadhu jedhee boo'a yeroo nani waxii yeroo baay'ee waxii allichaa nyaadha waan ta'eef yeroo sanii jalqabee waaqayyo na gargaare kalee dhukkubni koo narraa hiikame amma immoo kunoo amma soqqaqqabee galjedee ol jedhee laphee koo kana cinaacha koo kana jala tuttuqee laalee wanni tokkollee narra hin jiru. Gaggabaabsaati atoo maalirraa fayyada? Ani okkolaalitti na dhukkuba gara waggaa afurii guuteera ammumayyuu karaa kanan ta'a baay'een dhiphachaa ture danda'ee gadi hin jedhu mana barumsaa yoo naqes danda'een taa'u cannaqamaa bakka nama gogsaa danda'een taa'u waldaa soo naqe amma giseen achi taa'ee kadhadha amma harka keessan ofirra godhaa totta akka abiddaatti giseen na keessaa utaalu naqe nu taa'u waaqayyoon naa galatee sama kulaalitu makana shinu latte harma kana lamaan jalaana dhukkuba halkan danda'een ciisuun na gubaa abidda natti qabsiisee amma kaleessa waggaa kadhatu naa gootane jedhanimaa duun alba'een argee waggaa lafti badu ana ciisee. Ameen. Ishi atoo. Ani erga na dhukkubuu qabe dugda kana dhukkubaa dugda na nyaata gizee natti kaa gittin godhee na nyaata gara waggaa shaniiti erga na dhukkubuu qabe. Waggaa shan? Amma yeroo sinii bakka sinii kana na warra dhukkubsatan jettan na nyaachuu qabe na ariifate na to'e kanaan booda bakka waggaan jedhee feelaanu hin jiru na. Anis yeroo darbe attuu wayii lagatti muree birrii nurraa fudhachuu dhattee kaaddee kubeen allayyaa bu'ee mana yaalaa ittiin deemee lafeen cinaachaa inni tokko raajii irratti rafee tokkichatti cabinaan jedhanii. Lafee tokko cabinani? Dubbi immoo bakka sadii wayiitti na buqqee ogeessonni na yaalanii na hin jedhanii wallaan san malee fayyadanii naannoo ji'a tokkoo fi torbee tokkooti makiinaa kontiraata qabee ittiin mana yaalaa deemaa ture kaleessa gisee harka keessanii rakkawadhaati jettanii nu kadhattan karaa cinaacha kanaan na gubaasitti gadi na mudda karaa cinaacha tokko kanaan achumaan waa akkatti rarraa sokko hin beeku akkasumas soo tokkichi ganna dhiise. Kaafur kan qabdu sokke? Ganna dhiise. Asumaaraan dallaaladhee asiin deemee achi ba'ee shintibeetti dhaqee giseen as deebi'u karaa sunnatti eenyu ta'e nan dhukkubne. Hin jiru. Asumaanaan amma immoo cinaacha kanaan akkanatti gisee nan eenyu walitti warraa kun danda'u garaan kunis waan na boka kunatti fakkaata. Ganama gisee nan jedhe nan laala ergasanii ofitti yaryarinaan jedhu sobeetuma kun ammaan maduubattedha. Fuulduraan immoo yoo gajjechuudha yeroo immoo akkanatti hin gajjidha malee lafa tuquu hin danda'u. Amma immoo gisee laalaa jettan lafee bakka na cabee kanatti qolatti dhukkee dhagaama malee amma kinoo ilaali yaa Waaqayyoo lafii dadhaboota si duwwaadha wabiin uummataa harka qalleeyyota ilaali yaa Waaqayyoo lafii dadhaboota si duwwaadha wabiin uummataa harka qalleeyyota.